Guyyaan har'aa roobii sadaasa 17 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 8 bara 2014 gulaalaan qophii keenya namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Pirodiisariin keenya kan qophii kana stuudiyoo irraa isinii dabarsaa jiru Nugusuu Taammireeti, kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Oduu har'aa kan nutti himtu immoo Tujubee Qoraatii gara sitti isin dabarsa. Akka mooltan hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Komishinni mirga namaa Itoophiyaa labsiin yeroo muddamaa erga labsamee qabee namoota to'annaa jala oolan haala isaanitti qabamanii jiran hordofuuf ragaa walitti qabuu dhabuun akka hamaatti kan isa yaaddessa ta'uu beeksisee jira. Komishinichi ibsa onkoloolessa 28 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen keessumaa sadarkaa federaalaatti magaalaa Finfinneef Dirree Dhawaatti garee hordofu ergee faana bu'aa tureera. Akka komishinichi hordofetti lakkoofsa namoota hidhamanii ilaalchisee ragaa guutuu argachuu hin dandeenye. Namoonni hangi tokko qaama nagaa eegumsaa dhimmi ilaaluun eeruu kennameen kan hidhaman yoo ta'u, irra hedduun garuu eeruu hawaasa biraa argame jedhameen kan hidhaman ta'uu isaaniif kanneen keessaa irra hedduun dhalattoota Tigraay ta'uun beekameera. Gama kaaniin eenyummaa irratti hidhaan hundaa'e geggeeffamuu ilaalchisee komishinichaaf deebii kennan qaamotiin nagaa eegsisan namoonni kan hidhaman sababa gosa ofiif otoo hin taane akka labsii yeroo muddamaatti shakkamanii ta'uu isaaniif dhaabota paarlaamaa biyyattiin shororkeessummaan ramadaman sanyii irratti kan hundaa'an waan ta'eef fakkaachuu danda'a jedhan. Walumaa gala komishinichi hordoffii geggeesseen akka mirkaneessetti namoota to'annaa jala oolchuu gama laaleen bifa labsiin yeroo hatattamaa hojiirra ooluu qabuun keessumaa akkaan barbaadamu madaalawaaf loogiirraa walaba ta'uu ka jedhu qajeelfama mirga namaa bifa hin hordofneen hojiirra ooluusaa hubatee jira. Tokkummaan mootummoota Itoophiyaa keessatti erga labsiin yeroo muddamaa sadaasa 2 labsamee as lakkoofsi namoota hidhamanii dabalaa adeemuun kan isa yaaddesse ta'uu ibsee jira. Gareen mirga namaa ka tokkummaa mootummoota akka jedhetti irra hedduun namoota kanaaf Finfinnee, Gondar, Baahir Daariif naannolee kabiroo keessatti hidhamanii dhalattoota Tigraay. Akka gabaasa kanaatti namoonni 1,000 yoo xiqqaate hidhamaniiru jedhamee kan amanamu yoo ta'u, gabaasaaleen hangi tokko lakkoofsa kana kan ol kaasan ta'uu dubbii hin tuka ta'an Liis Troosel tuuta oduuf Jiniivaa keessatti ibsa kennaniiru. Nama hidhuun kun erga mootummaan muummicha ministeera Abiy labsii yeroo hatattamaa 7 dura baasee loltoonni TPLF immoo gara Finfinneetti sosso'aa jiraachuu dhaadatanii booda. Kanneen hidhaman keessaa hojjettoonni tokkummaa mootummootaa kan argaman ta'uun illee ibsameera. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutarees hojjettoonni jaarmichaa hatattamaan akka hiikaman irra deebi'uun gaafachuu karaa dubbii himaa isaanii Steefan Dujaarik kaleessa galgala beeksisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaa 3 ka jalqaban Dimookiraasiin addunyaa qormaanni 2 kan odeeffannoo dogoggoraaf malaamaltummaa mudachuusaa amanuudhaan ture. Bilinkan Naayiroobii keessatti roobii har'aa gareelee hawaasa siivilii waliin marii ennaa eegalan Yuunaayitid Isteetsi illee qormaata akkasiirraa walaba miti jedhan. Dimookiraasiin kan ofii keenyaas hagam laaffataa akka ta'e argaa jirra jedhaniiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Ameerikaa kanneen Itoophiyaa keessa jiran gamasii akka ba'an ka gargaaru ta'uu beeksise. Ibsi ministirii dhimma alaan kenname akka jedhutti nageenya lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kan biyyootii alaa jiraniif dursa kennuun dhimma ijoodha jedhee jira. Akkuma kanaan mala balalii argame maraan amma Itoophiyaa keessaa akka ba'an ka yaadachiise yoo ta'u, michoota naannoo jiran gamtaa Afrikaa dabalatee gareeleen martinuu walitti bu'iinsa waraanaa dubbiif wal barbaaduu dhaabanii mariitti akka seenan gaafataa jiru jedha ibsisuun. Sababa lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa keessaa battala akka ba'aniif ta'eef tokko innaa haalli nageenyaa isaaniif eeyyamuuf balaliin deddeebi'aa jiru yoo ta'u, inni lammataa immoo hanga haalli jiru hammaatutti eeguu akka hin qabaanne jechuudhaan aangawoonni ministirii dhimma alaa beeksisaniiru. Haalli tun jijjiiramin gamasii ba'uu qabu, sababiinsaas carraan balalii dhabamuu qaba jedhan. Caamsaa 20 fi sadaasa 11 yeroo jiru gidduutti embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee keessaa akeekkachiisa nagaa eegumsaa 16 kennee lammiiwwan Ameerikaa gamasii akka ba'an gaafataa ture. Mootummaan Itoophiyaa innaa rakkoo Itoophiyaa gama kaabaa keessaa ka'u haala hawaasa addunyaa itti ibsu ilaalchisuun komee qabaachuusaa beeksise.
Ministeerri Deettaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa Kabbada Disaasaa akka jedhanitti uummanni miliyoonaan lakkaa'amu kan Amaaraa fi Affaar keessaa sababa TPLF naannoo sana weerareef qe'ee ofirraa buqqa'aniiru yookaan miidhaan irra ga'eera jedhan. Naannoo Amaaraa fi Affaariif deeggarsi godhamu ammayyuu gadaanaa waan ta'eef lubbuun namaa qixxee waan ta'eef qaamotiin dhimmi ilaalu deeggarsa godhan guddisuu qabu jedhaniiru. Tokkummaan mootummootaa torban kana deeggarsa maallaqaa yeroo hatattamaaf kan oolu rakkoo namoomaa kaaba Itoophiyaa keessaaf $40 miliyoona ramadee jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaadarri United States Thomas Greenfield walgahii gola nageegumsaa irratti akka ibsanitti bulchiinsi Baayiden walitti bu'insa Itoophiyaa keessaa laalchisee gamkamiifuu illooguu jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Angawni nageegumsa Ugaandaa erga gareen shororkeessotaa ISIS dho'iinsa magaalaa Kaampaalaa keessatti raawwatame siviilota lamaaf angawaa poolisii tokko galaafatee kanneen biroo 33 kaan isaanii akka hamaatti madeessee booda biyyattiin Afrikaa kun yaaddoon haleellaa boombii kan ishee mudatee jiru ta'uu beeksisan. Poolisiin akka jedhetti haleellaa kibxata kaleessaa kan jalqabarra garee leellistoota Allied Democratic Force jedhamu raawwate jedhan keessatti of wareegdonni 3 illee du'aniiru. Dho'iinsi sun buufata poolisiif paarlaamaa cinatti raawwate kun kanneen dhuka'aa baatanii turaniin raawwatame. Dubbiimaan poolisii akka jedhanitti haleellaa sadaffaan of wareegaan shakkamaa ta'e boombiin harka ture hiikkachiifamuu isaan fashalee jira jedhan. Aanga'oonni Ugaandaa torbanneen darban keessa haleellaa boombii walitti aanee mudate taansuudhaan uummati akka of eeggatu waamicha dabarsaniiru. Bulchiinsi Pireezidaantii Joo Baayiden kiniinii yaalii haaraa kan farra vaayirasii kan COVID-19 wal'aanuuf tolfame bituuf $5 biliyoona baasuuf karoorsee jira. Mul'ati kun kan dhaga'ame kaampaniin dawaa United States kan Geneva keessa maadheffate dhaaba Medicines Patent Pool jedhuuf garee fayyummaa uummataaf ka tokkummaa mootummootaan deeggiramu kiniinii COVID-19 yaaliif qophaa'e kan biyyoota 95f oolu kaampaniileen daawaa akka oomishaniif eeyyameef waliigaltee mallatteessee guyyaa tokko booda. Waliigalteen sunis daawaa sana kan baay'ina uummata addunyaa 153 ta'an biyyoota galiin isaanii gadaanaa yookaan giddu galeessa ta'aniif akka dhiyaatu taasisa. Kaampaniin dawaa Pfizer akka jedhetti dawaa haaraan kan Paxlovid jedhamu namoonni vaayirasii koronaan qabamanii mana yaalaa akka hin dhaqne akkasumas du'a gama sanaan mudatu 190 gad xiqqeessa jedhee jira. Hayyoonni dhuunfaallee baay'insa jajjabeessaa waan ta'eef qorannaa Pfizer irratti geggeessan dhaabanii jiran. Waliigalteen kibxata kaleessaa Pfizeriif Medicines Patent Pool gidduutti mallatteeffame kan kaampaniin Pfizer dawaan kun yeroo hatattamaaf akka gargaaru raggaasisuuf bulchiinsa nyaataaf dawaa United Statesitti iyyate waliin walirra oolee oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti oduudhaa fi tujubee galateeffachaa amma immoo gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa nu wajjiniin tura. Ministeerri dhimma alaa United States daawwannaa Afrikaatti taasisan kaleessa Naayiroobiitti Keeniyaatti jalqabaniiru. Galgala kaleessa Keeniyaa yommuu seenanu pireezidaantii Keeniyaa fi barreessituu ministeera dhimma alaa Keeniyaa wajjiniin marii taasisaniiru. Sabaa'ilee warra miidiyaadhaaf immoo yaada kennan keessatti waa'ee Itoophiyaa irratti xiyyeeffannaa godhaniiru. Gabaasaan keenya Galmoo Daawit dhimma kana hordofuudhaaf Naayiroobii jira. Gabaasa itti aanu ergeera hordofa. Antooni Blinken kaleessa galgala yoo buufata xiyyaara Jomo Kenyatta gaan barreessituu waajjira haajaa alaa Keeniyaa Rachel Omamon simataman. Har'a ganamaanis Naayiroobiitti gaggeessitoota qaamolee hawaasaa adda addaa waliin kan mari'atan yoo ta'ani kanaanis dhimma diimokiraasii irratti xiyyeeffachuun yaada warra gaggeessitoota kan duukaa wal jijjiiruu waajjirri haajaa alaa Ameerikaa beeksisee jira. Blinken yookaan diimokiraasiin amma rakkoo cimaa keessa jira jedhan. Kanaafis oduun sobaa babal'achuun siyaasni jeeqni itti baay'achuu fi sirni filannoo haqarraa fagaachuu fi kaan diimokiraasii quucarsaa jira jedhan. Qaamoleen kunis mirga namoomaa akka kabajamu hojii akka itti fufan gaafatanii hojii gayyoonaa hojjetan jedhaniif ammoo galateeffatanii jiran. Blinken
Sambooda Blinken kan duuka wal arganii mari'atan pirezidaantii Keeniyaattaa duukadha. Manni masaraa Keeniyaa Blinken Keeniyaattaa waliin waa'ee fayyaa, diinagdee fi kaan irratti mari'achuu ifoomsee jira. Keeniyaattaan yeroo kana gargaarsa Ameerikaan biyya isaaniif gochaa jirtuuf galateeffatan yoo ta'an, Blinkenis duula Keeniyaan jijjiirama haala qilleensaa irratti gochaa jirtu jejanii Keeniyaas galateeffatanii jiru. Waaree boodas Blinken barreessituu ministeera haajaa alaa Keeniyaa Risheel Omaamoo waliin ta'anii ibsa waa'ee daawwannaa isaanii kennanii jiran. Ibsi kun yaami ta'e waa'ee walitti dhufeenya Keeniyaa fi US haa ta'u malee mata dureen dhimma waraana Itoophiyaa keessaa garuu yaada bal'aa ture. Blinken United States waa'ee waan Itoophiyaa keessa jiru akka ishee yaachisaa jiru dubbatanii warri amma qawwee waladu san dhiisee waliin yaa mari'atu jedhanii jiran. Ibsa isaanii saba himaa KTN kamichooma hojii VOA duuka qabu irrattis akkasumas saba himaalee Keeniyaa kaan irratti kallattiin darbeen Blinken qawwee lafa kaa'aa